baay'ee galatoom. Meegaa akkuma jalqabarra jedhee haala yeroo irratti haasa'uuf deemna keessumaa qoqqobbii diinagdee fi uggura geejjibaa qeerroon guutuu Oromiyaa keessatti labsee irratti gara mariif deemna. Mee gara sanatti otoo hin darbine ajjeefamuu Hacaaluutti wal qabatee akkasumas hidhamuu rogeessa Oromoo Jawaar Mohaammed akkasumas gaggeessitoota paartilee siyaasaa Oromoo akka Baqqalaa Garbaa fa'aa Hamzaa Booranaa Mikaa'el Booran Dr. Shuggut Galat Lammii Beenyaa qeerroo akka Shamsaddiin Xaa lakkoofsan hedduu waamesii fixuu kan hin dandeenye qeerroon guutuu Oromiyaa keessaa mana hidhaatti ugguramanii jiru keessumaa gaggeessitoonni qeerroo akkuma waliigalaatti haala amma keessa jiru kana akkamiin ilaalaa jirta toltu? Asitti argamu carraa qeerroo kennaa akka sagalee kennaa fi dhaamsa kenna dhaga'uun hedduu na gammachiisee isin galatoonfachuu barbaade. OMN sila ijaa fi gurra uummata Oromoo taheetiin saatalaayitii gubbarraa gara biyyatti dabarsuu dhaamsa kenna waan guddaati, waan xiqqaa miti. Keessattuu dalagaan qeerroon kenna ka dalayde dhugaa dubbachuudhaaf hedduu nama boonsa. Akka dhuunfaatitti akka sabattillee nu boonsa. Maali yoo naan jettani odoo waraanni balbala isaanirra dhaabatee isaan eegu qawween takkaan alatti qawween dhiisaati ulee takkaan alatti bahanii karoora isaanii dalagaa irra oolchuun kanatu hedduu nama boonsa. Really we should be proud. Kana jechuun ammoo maal akka ta'e beeytanii if you look at it message wanni nu beekuu qabnu kana keessa sagalee tokko ta'anii wal dhagahanii kutaa meeqa keessatti sagalee tokkoon hojii irraa oolchuu isaanii nuufillee fakkii guddaa dhaabanii jiran. Keessattuu warra qeerroo fi qarreen kenna isaan kophaa yeroo rakkoo san keessa yeroo miidhaa san keessa odoo miidhaa guddaa san irraa fayyiin akkasitti gadi bahuun isaanis nuufillee fakkii tahe nuufillee haaromsee jira. Nu asitti fakkeenya Austraaliyaa fi lockdown keessa jirra akkuma isin beektan kana mana keessatti nu hidhanii jirani. Ammoo yeroo isin argine kana nuufillee nu kakaasaa jechuudha. Manuma kenna keessattis. Waan ajaa'iba waan gaarii irra jiran gabaabumatti fantastic job. Toltu galatoomii gama biraatiin egaa qeerroon guutuu Oromiyaa keessatti labsee qoqqobbii diinagdeetti fi akkasumas uggura geejjibaa guutuu Oromiyaa keessatti har'a guyyaa sadaffaadhaaf hojiirra oolaa jira. Gama biraatiin geejjiba qofa miti qoqqobbii diinagdeetu jira. Fakkeenyaaf baankii akka hin fayyadamne, inshuraansii mootummaa akka hin fayyadamne walumaa galatti wanta hidhata mootummaadhaan wal qabatee jiru akka hin fayyadamne qeerroo labsee jira. Guyyaa sadaffaadhaaf har'a hojiirra oolee jira. Kan akkamiin hordofaa jirtate? Akka gaariitti hordofaa jirra asitti keessattuu waan isaan irra jiran qeerroo fi qarree kenna guyyaa sadaffaa humna hedduu barbaachisa. Maaliif yeroon kana amma akka yeroo duraatii miti. Yeroon amma yeroo koronaa wajjin yeroo miidhaa ka Haacaaluu Hundeessaa fi ka hooggana kenna kana hunda isaanii mootummaa hidhuudhaa fi haala kanatti uummata kenna bahuudhaaniif guyyaa sadii dhiisi guyyaa takkitti qofa akkasitti hiriira bahuun isaanii kunillee hiriiruma didda isaanii hiriira guddaati. Ka qawwee osoo hin tahin akkuma isin jettan qoqqobbii diinagdee kana influence guddaa qabata. Namootni biyya Itoophiyaa bulchuu barbaadan sagalee nama yoo hin dhageenye mee maaluma bulchani? Yoo ka sagalee nama hin dhageenye pointii bulchuun kun maal jechuudha? Mootummaan way horii bulchaa jirani? Lakki. Ka bulchaa jiran ka bulchuu barbaadan nama eegatee ka isaan bulchuu barbaadan wanti tokko bulchaan Itoophiyaa ka ammaatii fi ka duriitii fi wanni hin galle tokko jira. Ka isaaniif hin galle amma ka akka nu argaa jirru odoo beekani sagalee nama dhaga'uudhaaf isaaniifu gargaarsa guddaati. Odoo beekani Oromoon bu'aa uf isaaniif qofaa miti bu'aa biyya guutuu ka Oromoon barbaaddu. Oromoon qeerroo kennaaf wanti isaanii gadi bahaa jiruu fi nama miidhuu fi miti biyya miidhuu fi miti malee sagalee isaanii dhagamsiisuu barbaadan. Har'uma kaleessa kana Twitter gubbarra mootummaa Itoophiyaa baheetiin mee jaalalaan wal haa ijaarruu jedheetiin dhaamsa kana uummata hundaaf dabarse. Jaalalli duraan dursee waan namni jedhu dhagahuurra eegale malee akkanumatti wal jaalachuu qabna jettee karaa takkaan qawween ni dhoofta. Achii booda jaalalaa jennaan qawwee gara biraatiin dhoofta. Achii booda jaalalaa jennaan hooggana Oromoo cufaa hidhatti galchuudhaa fi haala kanarraa jaalalli hin dhuftu
kanallee beekuu qabna. Wantuma rakkoon kun marti uumee fi sagalee nama awwaalu yookiin ajjeesuudha. Sagalee nama jechuun qoricha odoo beekanii qorichaadha. Akkuma mammaaksi Oromoon jedha beekaa tokko irraa wallaalaa lama wayya. Amma isaani ijoolleen keenya kanaan dura iyyanii wama xixiqqoo gaafatanii kana godhuu dhabnaani kuna haala kanatti dhufee jira. Sila odoo wanti qeerroon keenya jedhani kana odoo dhagahame jalqabumarratti biyyi haala kanatti dhufu. So civil disobedience ka jedhamu kana yoo ka barbaachisaa ta'e dhimma tahuu qaba. Kana ugur geejjibaa kana ilaalchisee sochii biyya kana yakkaa miti. Namni immoo warra mootummaa warra biyya bulchuu kana akka yakkatti fakkeessaa jiranii malee kuni dhugaa nama dubbachuudhaaf mirga isaanii gabaasuudhaaf uummatatti beeksisuudhaaf ammaatii fi miti akka seenaatiin yeroo deebi'anii yeroo waa'ee kanarra dubbisan yeroo ilaalchani beeksisuu dandeenya himuu dandeenya nuteenne hin callifne dubbanne kaane odoo nama miidhini biyya keenya fooyyessuudhaaf bareechisuudhaaf haala kana baankii cufuun haa ta'u ugurri geejjibaa kana haa ta'u kobbiin dinagdee wama barbaachisaa ta'e karaa civil disobedience kana yakkallee hin qabu waan nagaa waan gaarii yoo ta'eefi malee so guyyaa sadaffaan amma ka gaggeessaa jirani sadaffaa miti 13ffaa miti 30 miti waggaa 3 yoo barbaachise ima taha. Kanaan duraan qeerroon keenya walitti dhufanii biyya hundu waliif fidanii haala nagaya haala bareedatti finne ammallee haala sanatti fiduu dandeenya yoo barbaanne jechuudha. Ayyee galatoome toltu. Mee gama biraan egaa qoqqobbiin dinagdee fi ugurri geejjibaa kuni guyyaa sadaffaadhaa fi hojiirra oolaa jira akkuma kana duras torban 2 dura qeerroon guutuu Oromiyaa keessatti labsii gabaa lagannaa labsuudhaan mootummaan kisaaraa hedduu akka isa qunname mootummaan nuti mataansaa ragaa bahee ture. Mee kun kan ammaa kun immoo mootummaa irratti dhiibbaa akkamii fiduullee qaba akkamiillee jabaateetti fufuu qaba jetta. Ani wanti kana godhuudhaaf impact guddaa qaba jechuun bu'aa guddaa irraa argachuun ni mala. Mootummaan akka barbaadanitti lakkii wanti kun nutti hin dhagahamu jechuu isaanii gabbahanii akkasitti uummatatti yoo ka sobuu barbaadan illee ta'e yoo ka kijibuu barbaadan illee ta'e dhugaa isaa arguu dandeenya. Economy biyya san dhaabuudhaaf mootummallee dhaabuu jechuudha. Kanaan dura Oromoon ka Itoophiyaa ka bulchan Haile Mariam Dassalany inni jilbeeffate ani kana hin danda'u jedhee bakka isarraa bu'e. Kunoo amma Oromoon karaa qabsiisanii mootummaa tabiraa Oromoo jedhanii abdatanii ammallee abdannaa jedhanii karaa isaaf bananii karaa mootummaa ceehumsaa jennaan isaan filannee bar kanallee beekamuu qaba hin filatamne inni election yookiin filmaata kana hanga dhufutti eega dalagaa kana godhuu dadhabe ammallee wama duraa sanirra eegallee san ittuma deebi'uudhaaf faranjiin akka jettu mammaaka practice makes perfect. So we did it before, we can do it again. Gara fuula duraaf immoo hanga waan isin barbaadan kana argatutti ittuma fufuudhaaf keessattuu warra hooggana keenya hidhuun kun immoo mallattoo guddaati bar ija keessan hidhuu jechuudha gurra keessan cufachuu jechuudha morma keessan illee hudhuu jechuudha. So namni liidarii keenya takka nurraa eega fudhatame booda hanga isaan deebi'utti wanti kana itti fufuun barbaachisaadha. Maaliif du'aan bar namni hin sodaatu bar du'uun illee eega duute dubbiin ni dhumte amma jiruu kana keessatti jiruu kana nagayaan bulchuudhaa fi qeerroo kennaa fi impactii yookiin bu'aan isaa hedduu ni argama. Ka Itoophiyaa qofa keessa miti naannoo jechuun biyya alaa ka Soomaaliyaa faa Keeniyaa fi Suudaan fi Ijiptii kanallee effektii ni tahaa jechuudha. Hayyee galatoon. Mee egaa gama biraatiin qabsoo uummanni Oromoo biyya keessatti gaggeessaa jiru hawaasti keenya diyaaspooraan gama adda addaatiin gargaarsaa jira isinillee toltuun ijoolleen Oromoo biyya alaatti dhalatanii guddatanii gargaarsa kana waan hedduu hojjechaa jirtu. Mee hawaasti keenya yookaan uummanni keenya biyya alaa jiru kana qabsoo biyya keessatti deemaa jiru akkamiin gargaaruu qaba? Gama biraatiin dargaggoonnillee keessumaa ijoolleen biyya alaatti dhalatanii guddatan kun gara leadershiptti dhufuudhaan haala biyya keessa jiru addunyaatti agarsiisuudhaaf maaltullee hojjetamuu qaba? Maaltu hojjetamuu qaba dura osoo hin gaafatiin wanti nu gaafachuu qabnu ijoollee Oromoo keenya ka biyya alaa jiru eessa jirani? Gaafiin dura
gaafin dura akka gaafatamu qabu kanadha. Duraan qeerroo yeroo jenne qeerroon ka biyya qofa qeessaati akkasitti qabachaa turre. Amma kaleessa akkas ture ammoo dammaqanii bakka hunda jiranii nutis qeerroodha jedhanii sagalee tokko ta'anii waa'ee Oromoo ni beekanii bilisaan kana tareemmeeti. Kanallee harkuma ufiitiin Abiyyi ufitti fidee bar. Oromoon kanaan dura cal'isaniitumaan anillee Itoophiyaadha ani afaan Oromoo hin beeku maali jedhaniitumaan bira deema kana hunda Abiyyitu fidee bar. Dukkana keessatti Oromoo kaa'uudhaafi ifatti nuu baase. Ijoolleen biyya alaa keessa jiru amma ka politika siyaasaa jala yoo hin deemne karaa namummaatiin karaa humanitarian ijoollee hagana sababa malee miidhuudhaaf maal jechuudha jedhanii ijoolleen ajaa'ibaa jiranii. Bar Oromoon wanti xiqqishuu qofa gaafatanii gaafii keenya xiqqishuu kana deebisuu guutuu dinnaanii salphina marti kun isumarra gahee jechuudha. Warri biyya bulchuu keessaati. Ijoolleen biyya ala jiru kana waan beekaniif jecha dammaqaa jirani. Biyya hundaa irra dhufanii ka kanaan dura hin dalayne ammallee dhufanii dalagaa jirani. Ameerikaa keessa, Awustiraaliyaa keessa, Awurooppaa keessa, Middle East keessa bifa kamiitiin gargaaraa jiran jedhimee na gaafadha. Ijoolleen kanneen karaa social mediaatiin, karaa lobbying, karaa mootummaan amma waraana tokko yoo ka jedhu ta'an waraanni tokko ka biyya keessa jiru. Ka Itoophiyaa keessa, Oromiyaa keessa ka deddeemaa jiru tokkooti. Ammoo lolaa kan birallee jira biyya alaatti. Mootummaan biyya alaa waan Abiyyi irra jiru kana ummatatti ibsuudhaaf. Abiyyi inni sila kanullee isa abdanne gammachuu isarraa qabaa turre yeroo jalqabaatiif immoo inni dukkana keessatti nu seensisuudhaaf rabbuman nu baase bar addunyaa hundatti kijibee nu hunda kijibsiisee amma waan ajaa'iba waan hin taane badhaasa san eega argatee booda waan hin taane akkas dalaguudhaafi amma rabbuman nu baase kunoo rabbiin nuuf ibse nullee addunyatti ibsuuf deemaa jirra. Qeerrollee haa beekani nuti ijoollee Oromoo rafaan jirru hirribarraa kaanee jirra. Wanti kun hin taane akka hin taane beeknee jirra. So karaa lobbying, karaa mootummaa, karaa policy, karaa social media, karaa keessattuu propaganda media propaganda ka mootummaa ka warra Itoophiyaa keessa bahaa jiru ka Oromoon rakkoodha, Oromoon badduudha, Oromoon dhiiga nama dhuguu jaalatanii, Oromoon maal jedha arraba kana hunda kanu dabarsan kana nuti garagallee wanti dhugaa jirru nuti dhugaa eega qabanne dhugaa san dubbachuudhaaf wanni kijibu takkallee hin qabnu dhugaa keenya dubbachuudhaaf akka yakka fudhataniitiin kunillee ummata hundatti beeksisuudhaaf warra biyya ormaa keessa jiraatan diaspora keessa jiraatan kana bifa adda addaatiin geggeessaa jiranii isinillee social media gubbarraa bifa takkaanillee akka agarsiifamu argeetiin jira. Yoo I think OMN tokko irra dabarsee jirana fakkaata. Mee kana makaafte keessa muummichi ministeeraa Abiyyi kana dura badhaasa Nobel Prize fudhachuun ni yaadatama. Mee kun addunyaa irratti gochi inni hojjetu biyya keessatti ajjeechan abbaa hirrummaan biyya keessatti inni raawwachaa jiru addunyaatti isa saaxiluudhaan uummanni addunyaa mootummoonni addunyaa kanarra jiran salphaatti Abiyyi eenyu akka ta'e baruun kuni gama alaatiin keessumaa uummanni keenya hiriira gaggeessuun mootummoota addunyaa irratti dhiibbaa godhuun faayidaa maalii qaba? I think Abiyyi ija addunyaatiif biyya keenya akka gaariitti akka bulchuu danda'u itti fakkaatti. Egalee? So addunyaan sobamtee jirti. Okay? Akkasitti. So ammoo addunyaan alaa qofaa miti ka sobame nuti Oromoon sobamnee oollee ammoo rabbiin galanni haa gahu dukkana Abiyyi nutti buusee san rabbiin ammoo nu ibse nuti ammoo addunyatti ibsinee badii inni dalagaa jiru kana takkaan agarsiisaa jirra. The worst thing that you can do to a government is to show what they're doing is wrong, to show their incompetence. Mootummaa tokko miidhaa irra galchuudhaan biyya hundatti wanni isaan irra jiru kan akka hojii isaa oolchuu hin dandeenye waggaa lamaa fi carraa kennanii fi waggaa lama san keessatti biyya bulchuu dhiisi nama walitti fiduu dhiisi ka'ee garagalee ammoo warra durii sanillee dalagaa jira ammallee keessattuu nama hidhuu eegale nama ajjeesisuu eegale intarneetii cufatee jira. Namni badhaasa san argachuu waliin hin deemu waan inni dalagaa jiruu fi badhaasa inni argate tokko miti. So badii garsiisuun kana jechuun namicha Nobel Peace Prize fudhateetuun kun miidhaa guddaati kana hunda garsiisuuf Abiyyiif. Ammoo diaspora ka goone mataa keenya, sagalee keenya,
fayyadamnee malee qawween fayyadamtee miti. Abiyyi waa hedduu mokkoree ture. Hayyuuwwan keenya hidhatti guuruun isaa intarneetii nurra cufuun kanurra kuni hunda basically isaanii dukkana keessatti nuuf fixuuf. Haa ta'u malee yaanni isaa sun hin taaneef. Yaanni kan inni dukkana keessa nu kaayuuf yaade sun garuu nutti ifaatti nu baase. Oromummaan keenya akka tokko hin beekaminitti addunyaa kana irratti kuno amma beekamne. Harreen haada kuttee jennaan ufittuu gabaabsitee jetti mammaaksi Oromoo. Abiyyiin kan inni godhe Oromoo kana balleessuudhaaf inni uf jechuun haada ofitti gabaabsee jira jechuudha waliigalatti. So dhaansii kiyya kanan qabu bu'aan maal qabdi kun loobii godhuu fi mootummatti iyyachuu kun kana hunda bu'aan isaa dubbiin bar Amaaraa fi Tigree fi Oromoo miti. Amma Itoophiyaan akkasitti geggeessu nuti PP Party Prosperity jedhanii nuti tokko taanee jaalalummaa dubbiin sanii miti. Dubbiin rakkoo kanuu qabnu sisteemii kanatu rakkoo qaba. Amma garagalee fakkeenuma tokko isiniif ibsa. Namni gad bahee okay maal inni rakkoo keessan mootummaan keessan Oromoo miti isin Oromoodha. Maal inni rakkoo keessan eega mootumni keessan namuma lammii keessan waan sanyii ofii keessan irra eegate maaliif itti ka'aa jirtan jedhanii yeroo nu gaafatan dubbiin Oromummaa isaatii miti. Dubbiin Oromoon sila waadaa itti seenee san guutuu qaba malee waadaa cabsuun isaallee rakkoodha. Fedhe haa Oromoo haa ta'u fedhe nama biraa haa ta'u. So basically waan inni godhuu tattaafate yookiin waadaa itti seenuu san godhuu dadhabuun isaa kana hunda ifaa godhuu nurra jira. Keessattuu dhiibbaan kun biyya alaa irraa dhufuu qaba malee biyya keessaa miti. Biyya keessatti qeerroon waan dalagaa jiran geejjiba qoqqobbiin diinagdee kanneen civil disobedience ka jedhamu kana dalagaa isaaniiti jechuun fudhatanii itti dalaguu qaban. Nullee isaa cinaa dhaabannee flashlight goonee waan Itoophiyaa keessaa deddeemaa jiru kana hunda uummatatti beeksisuudhaafi. Bu'aan ni qabdi moo hin qabdi jechuun murtii keessanii miti. Ima dalaguu qabda. Truth bearing ka jedhamu. You have to witness the truth, stand by the truth. Katehes kan hin taanes immoo rabbumatti dhiifna ammoo cal'ifneetumaan maaluma godhuu dandeenya bu'aan maal qabdi jechuun kana gaafachuun hin jiru. Uummata keenya ka biyya alaa jiru keessallee rafaan jirani keessattuu magaala tokko keessatti guyyaa guyyatti hiriira akkatti bahaa jiran beekuu isinirra jira. Maal inni bu'aa kun hiriirri? Believe me, biyya democracy, biyya nagaa keessatti hiriiratti bahuun is the worst thing you can do. Attentionii badaadha. Hin jaalatanii bar mootummaa. Nun beeksisina maali sila odoo Oromoon cal'iftee manuma teessan isaaniif wayyaadha. So nu amma Oromoo jettee yeroo intarneetii gubbarraa baaftu Oromoon terroristii jechuu waan takka illee hin jiru. Oromoon nagaa barbaadde. Oromoon miidhamtee jirti. Oromoon hiriira nagaatti bahaa jiran. Wanti kanneen irra dubbataa deemaa jira. So kanu amansiisuu qabnu amma warra policy makers yookiin warra mootummaa ka biyya alaati beeksisuu qabna. Namichi kun biyya isaa hojiirra oolchuu akka hin dandeenye agarsiisuudhaaf. Dubbiin Oromoo miti. Dubbiin Amaaraa fi Tigree fi maali kanneen dubbii namichi biyya ofii bulchuu hin dandeenye bakka isarra bu'uu qabaa jechuudha. Ammoo nama haarawaa bakka sanitti galchuun duraan dursee nama hunda bakka takkatti finne haasa'u nurra jira. Kana tahuudhaaf number one warra hidhaa san keessatti bahuu qaba. Hanga hidhaa keessa bahanitti dubbiin steppi tokkollee dabruu hin danda'u. Wanni amma qeerroo irra dalagan kana hanga warra hooggana keenya hidhaa keessa baasanitti steppi takkallee fuula duratti dabarsuun hin dandeenyu jechuudha. So I think goolii tokko qabna bakka gahuu bakka takkatti gahuu barbaadna karaa nagaatiin Oromoo kenna miti namni ollaa kennaafis nageenyi waan barbaanneef jecha kanumatti fufaa jirra warra biyya keessa jiruufis warra biyya alaa jiranillee waluma keessa the same job. Haa ta'u toltu galatoomi mee dhumarratti akkuma waliigalaatti uummanni keenya qabsoo gaggeessaa jira biyya keessaa qeerroon qabsootti jira gama biraatiin akkuma atuu kaaftee gaggeessitoonni paartilee siyaasaa Oromoo hedduu mana hidhaa keessa jiru keessumaa rogeessa Oromoo kan ta'e Jawaar Mohaammed mana hidhaa jira Baqqalaa Garbaa fa'aa Hamzaa Booranaa fa'aa gaggeessitoonni adda bilisummaa Oromoo lakkoofsan hedduu ta'an mana hidhaa keessa jiru. Kana akkamiin ilaalta keessumaa Jawaar Mohaammed an rabbii fi yookaan waaqa fi uummata kiyya abdadhee biyyatti galee jireenyi kiyyas duuti kiyyas Oromiyaa dhuma keessatti uummata Oromoo keessatti jechuudhaan yeroo adda addaatti maaliif gara biyyaatti galta'ee yeroo dubbatamu deebii kana deebisaa ture.
kana ummanni keenya haala amma jiru qeerrootti jiruun akkamiin jabaatee Jawaar akkasumas hooggantoota siyaasaa gaggeessitoota isaa mana hidhaa keessaallee akkamiin baasuu qabetta? First of all, Jawaar ummata ofitti waan amaneef jecha akka afaaniitiin akka afaanii arrabaan qofaa osoo hin taane arrabaan namatti himuudhaaf amalaan yookiin actionii wajjin dalagee ture jechuudha. Ijoolleen kana waan bar namni ani si jaaladhaa si cinaan dhaabadhaa jechuufis ka'anii bakka nagaa isaan jiran keessatti akkuma Haacaaluu Hundeessa wallee isaa keessa nu hime biyyatti deebi'uun laafaa miti bar jechuun biyya alarraa biyyuma keessa jiraachuun is very hard. Keessattuu biyya luxury akka Ameerikaa fa citizenship ofirraa mulqateetiin biyyatti deebi'u riskii guddaadha. Oromoon keenya kana waan arganiif jecha inni dhugumaan nu cina dhaabatee jira jedhanii sababa kanaaf jecha gadi bahaa jiran. Hanga inni gadi bahutti hanga inni gad lakkifamutti wanti kun hin dhaabu jechuudha. Kunillee beekuu qabna. Warri hidhaa keessa jiruun immoo xiqqoo wanni eda'uu barbaada. First of all, namni yeroo hidhame warra isaanillee hidhame jira jechuudha. Kana beekuu qabna. Kan miidhamaa jiru warra hidhaa keessa jiru haadha mana isaanii, ijoollee isaanii, faamilii isaanii kana hunda hedduu jira. Keessattuu dubartiin keenyarra dubbatamuu qaba. Yeroo warra hidhamtoota yeroo jennu dubartiin hedduu hidhamtee jirti bar. Ammallee ka dhiirri keenya ka hidhamu dubartii isaanii jechuun hayyuuwwan keenya bira dhaabattee afootti ooftee bakka kanaan isaan geettee jirti isin. So dubartiin keenya jechuun ka hayyoota keenya kana deette dubartiin jechuun bar haadhawwan mana keenya kanaati hayyuuwwan keenya bira yeroo isaan dhaabatan enjinii nuuf tahanii jirani. So we need warra hidhaa keessa jiru isaanii karaa hedduutiin bifa hedduutiin hanga isaan gad lakkifamattu faamilii isaanillee gargaaruudhaaf warra hidhaa keessa jirullee gargaaruudhaaf. So du'aa illee ima goona. Du'aa ka afaaniin qofaa miti action illee ittuma fufuu qabna. Warra biyya keessa jiru amma yeroon kun yeroo hedduu kan nama miidhu keessa takkaati. Sammuu keessan akka hin tuqamne, sammuu keessan akka hin dhiqamne, karaarraa akka isinirraan dogoggorre, akka hin garagalchine wal haa jabeessinu. Keessattuu hidhumarra eegallee dhagahaa jiranii bar. Hanga fedhan yoo dho'isanillee waan nuti irra jirru kana dhagahaa jiranii nulle isaanii abdachiisuu qabna. Hawwii kennuu qabna. Karaa faamilii isaaniitiif moo karaa dhuunfaatitti ammallee akka sabaatitti isaan cinaa dhaabachuu fi dirqama kenna hundaati. Baay'ee toltu guddaa galatoomii gaafii kiyyaa fixadhee irraa gaafiif deebii gabaabaadhaa har'aa kan waliin taasifne walumaa galatti qeerroo amma sochii Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru uummata Oromoo maraaf ergaan dabarsitu yoo jiraate gamanumaan carraasii kennee sagantaa keenya guyyaa har'aa asumatti goolama.